Shalom, 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 shalom. Nagaa fararrayyaan waaqayyo waaqa jiraata. Dachaa dirree baay'atee isiniif haa ta'u. Jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota YouTube keenyatti waldaa hiikamsa biyya keessa biyya alaatti isanii kan nu hordoftan mara keessaniif nagaa waaqayyo araarri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin bira ta'e bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasuma maamila YouTube waldaa hiikamsa kan taatan mara keessaniif nagaa rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessaniif jirra galata waaqayyo. Gooftaan nagaa keenya ta'e bara baraan kan kabajame haa ta'u gargaaramnee eegamne yeroo kana keenyarraa obboloota koo waaqayyo gargaare haa eebbifamu karatti hundaan harka isaarratti baatee fidee nama yeroo kanaa nu taasisee maddi nagaa keenya Kiristoos haa kabajamu jiraannee warra har'a dhaabatee har'a ga'u kan taane sababii gargaarsa isaatiin malee nuti homaa qofaa keenya waa tokko gochuu hin dandeenye baga gargaaramtan baga dhageessan isiniin jenna baroota nu lakkoofsisee guyyaata nu lakkoofsisee umurii qabratti yeroo kana nuu dabalee nama yeroo kana nu taasisee Kiristoosiif galanni haa ta'u obboloonni keenya karaaf kallattii kamiin sheer gochaa laayik gochaa yaada qabdan nu barreessa akkasumas sabskiraayib gochaa dhaloota biraan keenya biraan gahaa kan jirtan dadhabaa kan jirtan karaa keessaa taphachiisaa kan jirtan gaggeessitoonni waldaa keenya akkasuma maamiltoonni biyyoota garaagaraa irratti teessanii laayik gochuudhaan dhaggeeffatanii eebbisuudhaan yaada qabdanirree barreessuudhaan jabaadhaa jechuudhaan nu bukkee kan dhaabatan waaqayyoon isinaa eebbisu tajaajiltoonni lafa onaa hundumti keessan eebbifamaa hundumti keessan kabajamaa ayyaanni isiniif haa baay'atu baay'ee galatoomaa isiniin jenna waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu ulfaadhaa ammas laayik gochuuf sabskiraayib gochuudhaan akkasuma dhaloota biraan geenye biramoo sheer gochuudhaan biraan nu gahaa isiniin jenna wangeelli lallabamaa Kiristoos hin dubbatamaa waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu wal harkaa fuunee mootummaa waaqayyo labsina isiniin jetti waldaan hiikamsaa ayyaanni isiniif haa baay'atu. Walaloo qabadheetti kan nan gara keessanitti dhufe walaloon kun mata dureen isaa akkas jedha. Kadhadhu waaqayyo ni dhaga'aa jedha. Kalecha kadhachaan turre maal rafeetan jira maal taatiin talaguun akkanaan hin jenne kadhadhu garuu waaqayyo ni dhaga'a. Dhugaatu kaamamee dhiiga dhangala'uu baay'atee akkati yaadde ta'uu didee wal qixxaachuu didee wal jala makee mataa miila isaatu wallaalamee kadhadhu waaqayyo ni dhaga'a. Calcidhuma kadhadhu waaqayyo dhagaa maaliif ta'e isin jedhin akkamitti ta'e isin jedhin eekitti ta'e isin jedhin yoom raawwatas ni calcidhi kadhadhu waaqayyo ni dhagaa galanni maqaa Kiristoos jiraatatiif haa ta'u macaafa qulqulluu keenya keessa Ermiyaas raajicha boqonnaa 33 biraan isin geessa Ermiyaas raajichi namni caafata qullaa keessatti dubbisee waa isaa hin beekne jira jedhee yaadu warri hin dubbisne jalqabarraa ka'a dubbisa faaruusitti dabaladha dubbisa waan guddaarraa barattu namni kun nama gidiraa keessattu namni kun nama quuqama ari'atama gurguddaa keessa ture achirra dhaabatee dhugaa waaqayyootiif nama jiraachaa turedha anama waa'ee Ermiyaasan dubbachaa jira utuu hin taane kadhadhu waaqayyo ni dhaga'a bakka jedhu sanitti Ermiyaas kuni boqonnaa tokko kaasama 32 dubbataama dhufe 33 gaafa garuu humna isaati oltee wanta waaqayyoon ni kadhatutu jira sana dur 33 irratti garuu waaqayyo maal jedha waaqayyoon kaleessa utuu inni ijoollummaa utuu inni daa'ima ta'ee jiru ani daa'ima ofiin hin jedhin jechaa ture sun har'a moo maal jedheen beektutti deebi'ee na kadhadhu ani siif nan dhaga'aa bakka yaanni waaqayyo maalidhaa nu takka isa kadhan waaqayyo hojiisuma inni nu dhaga'u qofa jechuudha bakka kanaaf kadhadhu waaqayyo ni dhaga'a galanni maqaa Kiristoosiif haa ta'u mee walaloo kottiin sin dabarsaa kadhadhaa waaqayyo hin dhaga'a nuuf dhaga'a dhugaa waaqa dhaga'ee cal jedhu miti gadi bu'a dhaga'ee hin kaasa dhaga'ee wanta itti jireenya keenya qabe wanta itti bakka nu jechisiise kana waaqayyo nurraa kaasa garuu mee kottaa kadhadhu waaqayyo ni dhaga'a kadhadhaa hin kadhanna waaqayyo nu dhaga'a hin dhaga'a waaqayyo kanaaf kadhadhu ni dhaga'a waaqayyo jetti walaloon kun mata dureen ishii mee walaloon kottan isin dabarsa waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu kadhadhu waaqayyo ni dhaga'a dhugaan ukkaamamee somni yoo burraaqe gidiraan wal horee biyya yoo dhuunfate dhugaan ukkaamamee somni yoo burraaqe gidiraan wal horee biyya yoo dhuunfate haalaan hidhamanii galgallis dheerate hidhaatti galanii lolli yoo baay'ate haalaan hidhamanii galgalli dheerate hidhaatti galanii lolli yoo baay'ate wabii yoo dhibame cunqursaan baay'ate keessaaf alaan itti lolli yoo bal'ate keessaaf alaan itti lolli yoo bal'ate biiftuun ba'uu diddee dukkanni dheerate yoo naasise jaboota nuti isumatti iyyannaa ni dhaga'a gooftaan garaa nutti hin jabaatu ormootatti hin ullaatu utuu isatti iyyannuu jalloota biiftuun hin baatu
garaa nutti namootatti nullaatu otuu isatti iyyannu jallootaaf biftuun hin baatu. Otuu isatti iyyannu jallootaaf biftuun hin baatu. Biftuun hin baatu. Rakkinni itti yoo caale Waaqayyo ni dadhabaare kaleessayyuu oolcheera saba Israa'el gargaare. Rakkinni itti yoo caale Waaqayyo ni dadhabaare kaleessayyuu oolcheera saba Israa'el gargaare. Kaleessayyuu oolcheera saba Israa'el gargaare. Rakkinni itti yoo caale Waaqayyo ni dadhabaare kaleessayyuu oolcheera saba Israa'el gargaare. Kaleessayyuu oolcheera saba Israa'el gargaare. Saba Israa'el gargaare. Inni ofiisaa jabaadha akka namaa dadhabaare. Inni ofiisaa jabaadha akka namaa dadhabaare. Warra baduu keenya eegan dabarsee nutti laata. Imimmaan keenya haqee nu taasisa warra galataa. Dhugaadhaan sodaatinaa nuuf Yesuustu dhaabata. Warra baduu keenya eegan harka keenyatti laata. Imimmaan keenya qoorsee nu taasisa warra galataa. Dhugaadhaan sodaatinaa nuuf Yesuustu dhaabata. Dhugaadhaan sodaatinaa nuuf Yesuustu dhaabata. Dhugaadhaan sodaatinaa nuuf Yesuustu dhaabata. Nuuf Yesuustu dhaabata. Nuuf Yesuustu dhaabata. Maqaasaaf amanamaa inni yeroo hundumaa waamenuun hin qaanessu tasa nu yeellaasisu bokkaa nagaa nuuf roobsee nurraa kaasa Waaqayyo isa biyya keenya gogse. Bokkaa nagaa nuuf roobsee nurraa kaasa Waaqayyo isa biyya keenya gogse. Nurraa kaasa Waaqayyo duumessa isa nu dhokse. Nurraa kaasa Waaqayyo duumessa isa nu dhokse. Nurraa kaasa Waaqayyo duumessa isa nu dhokse. Warra hidhamanii kee cunqurfamaaf birmatee warra jooraaf dhaabatee kobaasaa isaaniif falmaa ni laataaf birmadummaa. Warra hidhamanii kee cunqurfamaaf dhaabatee warra jooraaf birmatee kobaasaa isaaniif falmaa ni kennaaf birmadummaa. Kobaasaa isaaniif falmaa ni kennaaf birmadummaa. Ni kennaaf birmadummaa. Abbaa faadha boochisee dhugaa isaanii ukkaamsee biyya magariisaa dhoksee nurraa kaasa Waaqayyo isa laphee keenya cabsee. Abbaa faadha boochisee lafa magariisaa gogsee nurraa kaasa Waaqayyo isa laphee keenya cabsee. Nurraa kaasa Waaqayyo isa laphee keenya cabsee. Nurraa kaasa Waaqayyo isa laphee keenya cabsee. Ammas cimii dhaabadhu dhugaadhaan itti yadhu namarraa deebiin qabdu fuula isaa barbaaddadhu. Ammas cimii dhaabadhu dhugaadhaan itti yadhu namarraa deebiin qabdu fuula isaa barbaaddadhu. Namarraa deebiin qabdu fuula isaa barbaaddadhu. Beektonni fala dhabanii ati Yesuus gaafadhu. Beektonni fala dhaban ati Yesuus gaafadhu. Ammas cimii dhaabadhu dhugaadhaan itti yadhu namarraa deebiin qabdu fuula isaa barbaaddadhu. Ammas cimii dhaabadhu dhugaadhaan itti yadhu namarraa deebiin qabdu fuula isaa barbaaddadhu. Namarraa deebiin qabdu fuula isaa barbaaddadhu. Beektonni fala dhabanii ati Yesuus gaafadhu. Beektonni fala dhabanii ati Yesuus gaafadhu. Ati Yesuus gaafadhu. Nun dhoksinni garaasaa nu jaallataam dhalasaa dhugaasaa nu hubachiisee ni gogsa hidda baarsaa. Nun dhoksinni garaasaa nu jaallataam dhalasaa dhugaasaa nu hubachiisee ni gogsa hidda baarsaa. Dhugaasaa nu hubachiisee ni gogsa hidda abaarsaa. Ni gogsa hidda abaarsaa. Ni gogsa hidda abaarsaa. Dhugaasaa nu hubachiisee ni gogsa hidda abaarsaa. Goolii seexanaa cufee nu gaggeessa karaasaa. Goolii seexanaa cufee nu gaggeessa karaasaa. Goolii seexanaa cufee nu gaggeessa karaasaa. Walaloon kiyya kana fakkaataa jalqabarraa kaatti nama turina dhaggeeffattan galatumaa eebbifamaa. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa dirriba isiniif haa baay'atu. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ulfaadhaa jabaadhaa isiniin jedhaa. Guyyaan Waaqayyoo nuuf ga'a. Guyyaan itti birmaduu ba'anii guyyaan itti waan hunduma isaa irraanfatanii wayyoo bara san hin darbe jedhanii Waaqayyoon galateeffatan nuuf ga'a. Fuula isaa barbaadannaa garuma isaatti iyyannaa mootota biraa kan dhokate beektota jalaa kan dhokate gurguddota jalaa kan dhokate Waaqayyoon jalaa hin dhokanne garuu Waaqayyo maaliif caljedhe jennaanii fuula isaa akka barbaadan nu barbaada. Laphee cabaan isatti akka iyyannu barbaada. Garaa dhiifamaa akka isatti fuula isaa turru barbaada. Nu ga'a gaabbiniirra akka nuti jennu barbaada. Waaqni Abrahaam
kaleessa sababbii Abrahaamiif Looxiin saba san gidduudhaa baasee warra Gomora abiddaan lafarraa xaggodhee ficiisee waan koof waan keessan arras sababbii koof sababbii keessaniif jedhee biyya keenyaaf saba keenyaaf addunyattiidhaaf Itoophiyaadhaaf nagaa hin buusa. Maal barbaadaree akka nuti isa kadhannu akka nuti laphee keenyaan isa faana kontakti goonuu barbaada. Kadhata jechuun immoo waan itti hidhatanii waa fudhatan akka harkaatti fayyadamuudha. Waaqayyo biraa yoo kadhanne malee omaa gochuu omaa argachuu hin dandeenyu. Jabaadhaa isiniin jedha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Kabajamaa ulfaadhaa. Dogoggora jiruuf dhiifama. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Shaaloom shaaloom gooftaan koo isin haa eebbisu. Shaaloom.